Siin sirreessaa miti siin sirreessa. Callisii ta'i teessu ta'i asitti himen. Ibsirreessi dura ichi booda ni sirrawan. Daa'ima kiyyeef keessaa baasuudhaaf warra Arabaa seentee dabbaa gurguddaa dhala lafaan fuudhe dubartiin lafaan fuudhe lafaa fuutee daa'ima kiyya baase. Nama beekaatiin baase. Maalitu sababa keessa qabuudhaan jijjiirra. Asuma mushkilaan ta'e. Dadhabeetiin jira. Mushkilaan namaa jira mataa kun maasii dhukkubu jira. Haala qe'ee mana yaalaa baafte sana mataa si dhukkubu jira malee daa'ima irraa mataa si dhukkubutti hin jiru. Ba'aa fuudhu sammaatu si geessi. Asitti nageesse baasan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanila keenya jirtu nageenyi keessan badhaadha. Daawwattoota hordoftoota keenya isin jalaa babbanee jirra Oromoo teenya qaqqaalii namoonni harka caalutti harka 190 nu gaggaafanne harka 100 ammoo 10 baay'ee kan nu gaggaafachaa jiru. Hamma yoonatti gara WhatsApp fi gara koomentiitiin dhufanii namoonni nu gaggaafattan muraasa gara nama kuma shammoo akkasitti Oromoon kanaan kuma shanii miti namni adduu sabaa jaalatan kuma shanii miti. Kanaafuu waan balleessitanis dhiifama waan nuti balleessines dhiifama. Kanaafuu maaliif ji'a sadii guutuu yaaddoo maaliif baddanii nu jalaa babbaddee warri jettan isiniif deebisuudhaaf hin dhufe. Akkuma beekamu haati mana kanaan dura garaa godhattee turte ni beektanii viidiyoo irrattis hojjetaa turre quba qabdanii. Ani dhugaa dubbachuudhaaf daa'imman hin jaaladha. Baay'ee takka daa'imman hin jaaladha. Garuu daa'ima namni tokko osoo daa'imni sitti hin qabanne garatti ofirraa eeguu qaba malee erga daa'imni qabate wanni godhan hin jiru. Maaliif daa'imni sunis riskii hin nyaatti malee riskii nama biraa hin nyaattu. Kanaafuu isiin ammoo waa'ee daa'ima sanii kaaftee akkanaan daa'ima san jibbee akkasitti hojjetadhee jijjiiruun qabaa jettee kaatee deemtee warra Arabaa seente hojii. Hojii warra Arabaa hin seeniiti callisiiti mana keessaa akkuma duraaniitiin jedheen. Ni diitte. Achirratti dallaalaa bira dheexee hojii barbaadattee hojii seente. Achirratti yeroo tokko walitti aarree harkuma kanaan yeroo tokko kabalee fuula kana keessa sababa sanitti kaatee deemte. Guyyaa 21 ala turte. Mana namaa turte. Maaliif martee viidiyoo nu biraan ga'uu dhabdee jechuun keessa waan olleef waan kana dubbadde yoo inni viidiyoo mareetiin isin biraan gahaa an jedhe namoonni baay'een ajandaa godhatu. Kanaafin akkanatti bannee babbanne. Manguddoon jaarsoliin dhufanii gidduutti haasawanii hojii isii akka barbaadetti hojii dalagattu dhiisii naan jedhan niin dhiise. Warra Arabaa akka seente dabbaa gaazaa namni hin beekne jiru. Silaaf deetiin isin garsiisan ni beektan garuu warra biyya Arabaatii fi biyya Ameerikaa jirtan ni beektanii. Dabbaa gaazaa kana gaaza qabu liitira 22 akkas fuudha. Kana fuudhi jeniin makiinarraa buusanii fuudhiitii mana keessa ol galchi jeniin. Isin callisteeti dabbaa garaa hin qabaa yoo isin jette Arabni hin hojjechiistu. Dabbaa fuuteeti mana keessa ol galchite. Ilmoon sababa sanitti ilmoon ji'a 4 fi cinaa ga'ee ilmoon irraa ba'uu danda'e. Sababa sanitti mana yaalaa turre basa naafisiin hedduu takkallee waa walitti hin haasofnu yoo kana wal bira teenyees amma ishilleen achi ijoollee bira jirti ni waama. Waameetiin fuula keessan duratti waan akkasii irra deebi'ee gaafadhaa yoo isin naaf dubbatte maaliif waan akkasii kana hojjettee yoo nan jedheen yoo isiniif ibsuu dandeessi isin ammoo yoo niin kaameeraa daarektii akkamatti bira keenye wajjin haasofnaa jennee time na wajjin haasoftu. Maaliif waanuma kanaa hin dalaguu jettee jirti irra deebitee jechuudha. Akka bifa piraankiitiin kana keessaa baasee isin biraan ga'uu barbaade. Kanaafuu kaameeraa kiyya sirreeffadhee gara ijoollee jirti dhaqee waamee isin biraan ga'a. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya waan isin na shakkituuf maayikii as jalatti awwaala akkasiin nan argine akkasiin irratti hin shakkine jechuudha. Amma narratti hin beektu amma dhaqeen isii waamee dhufa. Kanaafuu faana tura isin jenna.
Maal taate? Waan hin ta'in jira. Maal taate maaf amma micciirtu ta'e? Mina dhiisi. Mina dhiisi. Si dhiisi barsiisin dubbanne maal taatee siin yoo namni tokko mana kana keessa hojii jiraate maal taate jee nama gaafachuu uuma jiraati. Ati nan dhageenye. Ati yeroo hunda nan dhageenye. Yeroo mutakka illee nan kabanye. Kanaatu dhiphina sammuu natti fide. Akkam godheetiin si kabanye akkam godheetiin sin dhageenye. Maal irratti? Yeroo takka lama sadii afur irra deddeebi'eetiin hin seenini mana rabaa hin jedhe. Mana rabaa dheephee hojii hin hojjetin. Dhiisi ijoollee keessa taa'e. Gara fudhatteemi? Nagayaan nuuf dahi. Nagayaan nuuf dhali siin jedhe. Ni didde. Dalagadheetiin if jijjiiraa jettee kaatee deemtee warra rabaa kana seente. Mee maaltu nuu dhufe amma? Daa'imni sunis hin hafne. Maallaqni keenyaas bahuu hin dhiifne. Tubama maaltu siyaase? Maallaqaa siyaase moo ilmoo siyaase? Ilmoon na aarse. Maallaqni na aarse. Maallaqaan na aarse malee ilmoon na aarse jirre. Laa maallaqaan na aarse malee. An ilmoo dhaggeeffadhu. Ilmoo eegaa ilmoon qabatte. Ilmoon sun tiyyaame. Garaa baasuun fedhaan. Amma maallaqaan si aarse malee ati ilmoon si aarsitee takka hin jirtu. Akkamitti gaa? Maaliif jettee? Amma sitti muttiin jira. Ilmoon eegaa qabatte. Ilmoo dirqama jaalachuun. Eega qabattee dirqama jaalachuun. Ilmoo durumaanuu namni tokko. Duraan namni firraa eega malee erga ilmoo qabatte dirqama jaalachuun maal ta'u? La namni tokko durumaanuu wajji jiraate ilmoonni dhuftee namoo sammuu fi keessatti himeetuma ta'a. Dhuftee duraan fudhatte moo akkam annillee dhee dhufteemi? Dhuftee akkamitti hin amma maaliin godheedhaan ilmoo? La dhuftee barno ilmoon dhufte tuni foon kiyya. Dhiiga kiyyaa mire akkamitti hin jibba? Taa'ii. Feetu jibbite feetu dhiifte awwaala dura si fuula jijjiire. La gaafa nagayaan teessu gaafa nagaan mana keessa osoo garaawun qabaanneewu mana teessa ilmoo gara qabannaa maaltu si kuchise warra raba dalaga. Ati fuula na jijjiireetu mana rabaan na kuchise. Hin dhaqinii siin jeeme sababa saniitti illee siin leetu meeme. Waa fuula illee na jijjiirte nan leetumte deemee dalagate ishiin qotte khalaas. Deemtee sokkitee duraan illee nillee feetu. Sokkitee ala teesse. Nilleen feetu duraan ilmoo sanu. Warra arabaa hin dalagini. YouTube xiqqaa maqaa akkasii deeffadhu irratti hojjetadhu jee siin kan siiqanne moo siin kan. Yeroo hojjetadhu ati fuula na jijjiireen deemee biraan illeen uumaan beekuun dalagadhe jee ka'ee deeme. Hayya deemte dalagattee. Dalagadhe kaayaa. Maal dalayte? Maal dalayte? Uuma namni dalagatuun dalagadhe haa. Hin dalagadheeti manaa beemoo akkina deeme sanii naaf hin taane khalaas wanni hundinuu naaf hin mijjooyin. Beekaati ilmoo fira baafte? Maal beekaa fira baafte? Dalagaa ogaa reetii takka waan dalagisiin jedhuun daruma dalayte. Dabbaa gaagaa guddaa maaltu fuudhuudhaan si ga'e? Amma maaliif dubbii tanarra deebiteeti? Akkamitti irra deebine? Amma yaani maal jechuufi waa dubbii dhumtee takka dubbii sun duraa dhumtee jirtimi. Manguddoon haasoo itee fixxeemi ho'i. Amma maaliif haareetti irra deebiteeti? Akkamitti irra deebine? Akkamitti irra deebitaa maaltu irra si deebisi? Dhiigaatu gara na dhimmisaa bara akkana. Hogguma san maal dubbatirre? Waan sakaysi jiru san hogguma namni nu jidduu jiru san maaliif hin dubbatin? Amma haaree deebistee maaliif maal taate maal taate? Ala teessee deemtee guyyaa deemte tokko ala teessee. Erga deebitee hoo manguddoon taa'ii siin jedhan hin taa'uu jetteeti. Jechuun. Egaa waan hin duraan hin dalagadha jee ilmooti jalleetti dhabee takka saarisan ammallee yoon fayyee nu deebi'eetu maan dalagadha. Ammas deebisee dalagadha. Egaa yoon fayyee ammallee hangaan fayyuun ta'a malee hoggaan fayyetti deemeetu maan dalagadha ammallee. Durumaan dalagatiin. Durumaan dalagatiin. Ati wayituma anaan xiqqishoo walitti aartee walitti aarreetiin hin jenne hojii yaadattati. Eeywa. Illaan uummati dalagateetu si baasa namni tokko hoggaa mana taa'ee fuula nama jijjiiree hoggaa namni tokko maal si jee deemtee dalagateetillee ifin jiraachisu deemaa si harkisuusu. Yoon dalagadhanii fayyaan qabamu akkam dalagachuu hin danda'a. Maaltu asii si gumeeffachuu na fiti? Kanneen kun masruufa guyyaa guyyaanii si kannaan. Duraan guyyaa guyyaan naa kannita garuu amma ani garaa hin qabaa dhageenyaan fuula keetillee jijjiiramee jira wanni ati naa kannitullee sirrii miti wanni takka illee nu. Hin koobii ilkee addeessitee qofnuun mushmaa qoon.
Anaatu ilmoof jecha ilmootti Eeywa jaallecha eeywa akka duraan Si jirtu fakkaata. jijjiiramte deemen dalagadhe Si fakkaata. ilmoo tanallee jiraachifadhee illee kan jiraachifadhu waan hin fayyaa qabu sigarsi jeetin deemen Ilmoodhaan jiraachifachuu fi mataa kayyaallee ni warra jiraacha rabaa seente deemte. ilmooti jaanillee ni jiraachifadhu deemellee seen naafillee hin taane kala ammallee yoo fayyini warra rabaa sun akkana si godhan taakunu dabbaa fuudhii siin jedhe yoo garaa hin qaba yoo timti jettee timte yoo dalagaadhaaf hoggaa dheeyite uumma dalagisiin jedhu hunda daleeyta jechuun an fuudhuu hin danda'u dabbaa guddaa al fuuti san garaa hin qaba fuudhuu danda'u yoo jettee no hin jenne gaa kala dalagarraa si baasanii beeku. dalagaa na baasan atamma maaltu su haasawa duraan haasamee qote daa'ima si garaa bee maallaqa mana yaalatti finne santutu maallaqa san jaleerta malatti daa'ima elan jirtu barsiin daa'ima jalaan jiran. siin beekaa bara Namni akka kiyyaa daa'ima jala hin taane dhageeffadhu waan hin taane waan hin taane na beeytalle daa'ima akkanan jaladhu waan ni hin beeyta taane naasee waan hin taane naasee daa'ima akkanan jaladhu ni beeyta. amma maaliif dubbii cikichikiin eeggotan ifittuu na dhukkubu jira maal feetan maan tana Maal hiraatan si godha? hiraataan si godhaa Nyaata hiraata dubbii naa godhu jirtaa bar dubbii hiraata naa godhu jirtaa bar amma hogguma manguddoon dhufte san waan akkana dhimma akkanaatiin qabeettee dubbachu malee amma asin ne yaamtee maaliif dubbii goota jechuun manguddoon waan badee akkanaa deebisuu danda'ani. duba anaa si deebisuu danda'a Akka ati wilii waan akkanaa kanatti hin deebine yoo na dhageesse wanti takka rakkoon dhufu hin jiru. bar duraan dubbachuu qabda waan kana hunda Nuti lamaan wal dhagahuu qabna yeroo hundaa'u. nu lama wal dhagahuu miti bar yeroo duraa dubbachuu qabda malee eega wanni kutte ani kana mata na nyaachuu fi amma karaa kanaan as deebite mi karaa waan jettu wallaalaani amma karaa daa'ima sababa godhatte maallaqa dalageen si kafala wayyooyinaan deemeti siif dalagee maallaqa si kafalan Amma mee akkuma taate lafa hoyitee huqqattee sababa kaatu hundinuu akkam sababa kiyya. walaa lafaa walaa gabbine Gaafa ijoollee sadeen tanaatu deemtee hojii hin seenne callisi mana taa'e gaafaan hanqa kanaatu waa takka hin qabne callistee mana keessa teessee harkattu nyaattee dhabdutti dhiifta. Amma maaltuutu hin dalagadha maaliin if godha. sababa kaatiin jebara waan hundinuu Amala keessa dadhabee. anas dadhabe waatiin na dadhabe Amaluma kiyya kanaatti kana ta'u didee gabaabumatti. Laal if jijjiirta maal barbaaddare if jijjiirta taana yaani maal barbaaddare if jijjiiri. Aywa. as dura jijjiirii hoggaa saniif jijjiirii naan jee mataa keetiif jijjiiriiti hoggaa saniif jijjiirii namaan jee anamma dubbii maaliif na gumeechuu feeta waan biraa tas keesseertu dubbadhu mala qabeenan dalageen si qabala Akkanuma jettaa maallaqa naa kanatti hin qabdu fakkaata. Daa'ima sanii fedhayyee. daa'ima duraanuun feetu ayyee kana waan wanni godhatu hin qabdu silaanaa isa kafalchiisuu qaba ati kamana arabaa na daleessisee na rabaa san anaa si gaafachuu qaba malee ati na gaafachuu hin qabdu. Mana arabaa naatti seeni dalagisiisee. Atin seeni na dalaginaan ji anaa si gaafachuu waan asirraa si gaafachuu qabu ati na gaafachuu jirta. Mana arabaa seentee hin dalay duratti naafate walitti kaanee mire. Ati Sanirrattuu wakati deemtee guyyaa 21 guutuu ala ture. ati hafuulana jijjiireetu Silaa mana arabaa na silaa viidiyoo akka dursanitti mara. Akka namni hundinuu si bilbilee fi cimtu. Garuu maaliif namni ajandaa na godhata? Maaliif ajandaa namni nu godhata? Yeetiin dhiise. Ati ammoo waan kana hundaa takkallee guyyaa addooti. Ati yaadaayyee. Maaliif fiizii masa marteen agarsiisin? Akkumaan deeme sanittiin silaa hafaa ho'i. Maaliif deemtee ajandaa duraanus godhachuu barammoo akkam? Maaliif deemtee saadaan deemtee itti mammaree fiizii masammee? Eessa leeta silaa? Eessa leeta? Ati bikaan dhabuun qabuuf ta'edha. Silaa suutuma saniin seenaa deeme suutuma manaa beeksanii deemee seena silaa. Amma biraa okottee moo akkam atuu ebbeeytee dhiibte malee silaa ebbeeytee dalaguu baatte. Silaa suutuma manaa deemee saniin seena deemee. Amma tan maaliif akka na jeequ feeta maal feeta atimma? Ati na cinquu sana. Sammuu Ati na cinqu jira malee bara silaa amma tan hin beeyne malee ati na cinqu jira malee as cinquutti hin jiru. Sababa kati kan mana arabaatti deemee seene moo akkam? Sababa kati kan ilma dhabeesimi? La dhaggeeffadhu waan akkasitti himan. Fuula asii nama jijjiiraa asii nama saalaati. Ba'aan lati lafaa fuudhuu deemtu tun rakkoo narraa uumtii. Naaf ijjaanne bar naaf ijjaanne bar. Ba'aan akkasii turaa illee nun fuulu wanta kana goota. Osoo garaa qabdu namni osoo daa'ima garaa qabu waan akkasii. Maan araba na seete Oromoodha. Duraanuu waa hunda uma rabbii fide malee numaan fuudha duraanillee. Daa'ima kiyyeef keessaa baasuudhaaf warra arabaa seentee dabbaa gurguddaa dhalaa lafaan fuune dubartiin lafaan fuune lafaa fuutee daa'ima kiyya baafte keessa. Ati maa muskilaan ta'e. Dadhabeetiin jira.
مشكلة ما تجري متى كم ما سرقوا بجرات متى نركب جري سنيران مالك إيه من يلا باب تسنى متى سرقوا بجرا ما دائما رمتى سرقوا تسنجرو مالك أبجد cahang turi angkat turi kian sejarat kalian لا وانا سيء أوفيس kan خما دران دبتين ansi dadhabet مالك دران دبتين مالك دران دبتين مو بيخاتم باسي maal tu سبب خير maaltu ba'aa سبب خير سبب خير maaltu ba'aa fuudhu سبب خير تخافون جير jechuun ba'aa fuudhu maaltu si geessisi أزيد تناقي سباسن اللي akkamitti anatti si geessisi سلاتي أكمل دران جراتو جراتي فولنا جيرو باتي من أربعة مالين قدان أكمل دران تاوتين تاموكا أتخافون جيرتو تو من أربعة نجي نمني أمان ترانو كنا بركم تاجي ati sirraa uti jirta barati أتي سراو دي دم أتي سرّيسي مي درو dirqiinii si sirreessa garuu taa'e dirqiinii si sirreessan إف سرّيسي درو إيشي بودني سراواني siin sirreessaa miti siin sirreessa callisii taa'e teessu taa'e ansitti himen yeroo hundaa'u waan hin taane hinaasayin waan an dhiisin jedhiisi ما لو أنا تدي سنانية amma deemte ayyee maallaqas mana keessa xuluggoone finne daa'imni keenya nuu nafne finne kalaas أتي دايما وانا تدو بتويتا مالك تدرنا توم تسان sana deh udin jiru udi sadan tuma jala muri jala sarari jala muri aja karena sadan tuma nu manjur to ya kharam ne am te man tan mal nasir resi ta man samusur ku jirat tala wasin ne am tensa efsir resi cibo da sin daga ngutu bilbila daawwattoota hordoftoota keenya ani maallaqa jaaladhoni daa'imaan jaaladha daa'imnis baate kutte kalaas wanni godhan jiru kanaafuu waan isin haasoo keessa dhageessanii jirtanii wanni an itti bade kana saadaa duraan akkasitti fuddoo san akkasitti qallattee akkasitti taate agartanii namni maaliif ajandaa nu godhata namni maaliif waa'ee keenya daldalataa YouTube irratti miidiyaa irratti maal nu godhisanii jeetiin dhiisee isin deemteef dhiisee akka isin waan isin taatu hundaa'u viidiyoo maruu dhiisee kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya amma ni deebina kaayee Rabbi jedhee hamma viidiyoo biraatti nu walitti deebinutti nagaan tura viidiyoo biraa ta'e isin qaceelte yoo isin qaceelte maree kan isin biraan gootaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naaf jiraadha.